hayyee kabajamtoota ilmaan Oromoo kan idil addunyaa guutuurra jirtan guyyaan irraa hungaa guyyaa sirna gaggeessaa sirna awwaalchaa abbaa keenya kabajamoo Dr. Artist Alii Birraati. Sirni awwaalcha isaa akkuma isin agartan magaalaa Diree Dhawaa iddoo dhaloota isaa qabrii ijoolleetti awwaalamuudhaaf haal dureen barbaachisu kan mijaawaa jiru jechuudha. Hawaasni keenya hawaasni magaalaa Diree Dhawaadhaa haala isin amma agartan kanaan gaddi isaanii bakkan onnee isaanii cabsee bifa agartan kanaan ibsachaa jiranii. Magaalaan Diree Dhawaa Alii Birraadhaaf magaalaa handhuurtii isaatti awwaalamtee fi akkasumatti illee taakka jedhee iddoo inni itti aartii itti jalqabeedha. Keessattuu naannoo inni kun iddoon amma dhaabbannee irraa liivii dabarsaa jirru kun mana barnoota jadiidaadha. Iddoo inni itti jalqaba waltajjii irratti ol bahee guyyaa iidaa kan bara 1960 takkaatti waltajjii qopheessee baandii biiftuu bakkalchaatii wajjin mana barnootaa kan itti jalqaba isteeyisan qopheessee itti sirbeedha. Manni barnoota jadiidaa kun kana fakkaata. Asitti yeroo jalqabaatiif inni kan wallee isaa madaraka irratti waltajjii gubbaa irratti dooyaa irratti ol bahee sagalee isaa bareedduu saniin birraadhaaf barihee ililliin urgooyte dilii maaliin qabaa rabbii xiyyaa gooyti jechuudhaan yeroo jalqabaatiif wallee isaa itti dhiheesse. Arra dubagaa namni dhabne kun nama laafaadhaa miti nama guddaa sadarkaa idil addunyaatti nama kana kadhamne keessattuu addatti uummanni Oromoodhaa kan Alii Birraa hin jaalanne waan jiru nutti hin fakkaatu. Kanaaf kabajaa fi jaalala isaaf qabnu kana akka isin agartanitti iddoo dhaloota isaa magaalaa Diree Dhawaarraa tamsaasa kallattii isiniif tamsaasaa jirra. Naannoon kun naannawa qabrii iddoo qabriin isaaf itti qophooyte fuulli rabbii itti haa tolu jechaa asumaan abbaa keenyaaf isin hundinuu bakka jirtaniif akka araarama kadhattan asumaan isin gaafanna. Laayivii keenya kana shirshir godhuudhaan akka nu cinaa dhaabbattan tamsaasa keenya kallattii hanga dhumaatti isin biraan gahuudhaaf haal duree cufa mijjeeffannee isin eegaa jirra. Amma kabajamoo Dr. Artist Alii Birraa magaalaa Finfinnee irraa xayyaaraadhaan dhufuudhaan magaalaa Diree Dhawaatti boonii jiranii iddoo dirree iidaa dirree salaataatti argamanii jiranii. Achirraa janaazaan isaa yeroo irratti salaatamtee raawwatte booda kallattiidhaan mootummaadhaan ajjabamee kallattiidhaan gara iddoo awwaalchaatti kan fidamu taha. Hawaasni keenya haala isin amma agartan kanaan gadda isaanii magaalaa Diree Dhawaa guutuu sharaa diriirsanii naannoo laga harree akkasumatti illee qabri ijoollee ammistanyaa fi naannoo agartee hawaasni bal'aan Oromoodhaatti argamutti gadda isaanii kan ibsachaa jiran ta'uudha isin agarsiisna. Kuni poostara isaaf dalagame kan hawaasni isa jaalatu hawaasni magaalaa Diree Dhawaadhaa keessattuu hawaasni laga harree kan naannoo qabrii ijoollee jiraatu kan isaaf qopheessanidha. Qeerroo fi qarree teenyas haala kanaan jaalala abbaa keenya Alii Birraadhaaf qaban tiishartiidhaa fi wantoota adda addaatiin maxxansanii ibsu jiranii. Agarsiisa. Tiishartiin kunoo Diree Dhawaa biyya hayyootaa jaa gubbaarra kan jiru galma baaburaa midir baabur kan magaalaa Diree Dhawaatti yeroo jalqabaatiif akka Itoophiyaatti hojjetamedha. Gama jalaatiin biyya hayyootaa jaa kunoo haala kanaan qeerroon tiishartiilee adda addaa uffatanii kabajaa fi jaalala abbaa isaaniitiif qaban ibsachaa kan jiran ta'uudha kunoo kan isinitti agarsiisaa jirru. Naannoo inni ammatti argamnu kun masgiid Xaaliyaan kan mana barnoota jadiidaa yeroo jalqabaatiif Alii Birraa kan itti baratedha. Mana barnoota Maadannuur yookaan jadiidaadha. Manni barnootaa kan isin amma argaa jirtan kuni Alii Birraa yeroo jalqabaatiif asitti kutaa takka jedhee barnoota isaa kan eegaledha. Iddoon tun iddoo seena qabeettii Aliin Birraa aartiidhaanis yeroo jalqabaatiif bismillah jedhee iddoo inni itti hojii aartii isaa itti eegale mana barnoota Maadannuur yookaan jadiidaa jedhaniini.
hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya gaa akkuma isin agartan arra namni takka qe'ee keessatti waan hafeen fakkaatu magaalaan Dirree Dhawaadhaa gaddaan guutamtee haala isin daawwachaa jirtan kanaan gadda isii ibsachaati jirti. Namni kunoo ganda xarafa magaalaa karaa ganda gabareerraa kaasee hanga magaalaa Saaphiyaanitti tajaajilli geejjibaa tokko illee kan namaa hin jiru. Magaalaa guutuun qabamtee magaalaa guutuun kabaja abbaa isaaniitii fi akkasumatti illee gadda isaaniitti dhagahame ibsachuudhaaf namoota tajaajila geejjibaa dhaabee miilaan hanga aayirpoortiidhaa kaasanii hanga dirree awwaalchaatti miilaan akka deddeebi'aa jiranidha kan asitti argaa jirtanii. Makiinaalee eegumsaatii fi akkasumatti illee tan haala qoree haala mijeessituu malee takka tan deemaa jirtu hin jirtu akkuma isin agartanii. Namni arra dhabne kun nama kabajamaa nama guddaa sadarkaa idil addunyaatti nama beekamu nama gaggeessaan guddoon akka intarnaashinaali addunyaatti isaaf godhamuu qabudha. Ammallee abbaa keenyaaf kana qofaa miti siidaan yaadannoo gurguddaan magaalaa iddoo dhaloota isaa magaalaa Dirree Dhawaatii fi akkasumatti illee iddoo inni itti Oromoo mataa ol qabachiise handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irrattis akka dhaabbatuuf asumaan qeerroo fi qaarreen Oromoo hundinuu dhiibbaa gamasaa waan isarraa barbaachisu hunda godhuu fi danda'uutu irra jiraata. Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya amma haalli keessa jirru kun haala itti reeffa abbaa keenya kabajamoo Dr. Artist Alii Birraa dirree iidaarraa gara iddoo awwaalcha isaa naannoo qabriitti itti eegaa jirrudha. Yeroo inni gaachi ajjabamee kallattiidhaan gara iddoo awwaalchaatti dhufes tamsaasa keenya kallattiidhaa haaluma amma argaa jirtan kanaan